waliin jedha sodaatanii gara fuulduraatti adeemee waliin jedha. Maaliif wanta yaaddeessu gooftaan darbee galagalche. Ameen jennu. Isaan karaatti maal waliin jedhaa turanii eenyutu dhagaa sana galanii bashaa dhagaan sun guddaa gaafni du'e jechuudha. Amma akka aadaa yoo dhugaatti shittoonni buna qaada. Eenyutu dhagaa sanarraa galanii bashaa yaaddoon keenya reeffuma isaa shittoo dhibna eenyu dhagaa galanii bashaa yaaddaa deemu ture. Yesuus garuu dhagaa galagalche. Ameen. Inni darba akka jedhamu wanti naadhamaa jira garagalee Phexrositti dhaqanaa himaa Galiilaatti darbeera. Haleluuyaa. Isa sodaatee nadiise darbeera isa darbeera. Kana booddee wanti nama yaaddeessu hin jiru. Seexan harkaa aboo fuudheera. Du'a harkaa aboo fuudheera. Phexros dura sodaatee si'a sadii nagante amma garuu du'i hin jiru. Haleluuyaa. Asi durseera si darbeera. Achi darbeera gooftaan Museen akka jedhe bishaanumaa ijoollee Israa'el adda ba'uuf ka'e waggaa 80 ture yeroo adda ba'uuf ka'e akka jedhe maal taamuse jennaan kan akka waaqayyo waaqni hin jiru. Haleluuyaa. Inni harki isaa si jala jira. Harki isaa inni barbaraa si jala jira. Lafa duwwaa minilisi keessatti bofi nama hidha akka bofi dandeenye barka waaqayyootu jala jira. Nama gubaa shawaan akka shawaan hin dhumne barka waaqayyootu jala jira. Siif du'a gidduu siif rakkina gidduu Yesuus galeera. Haleluuyaa. Inni dhagaa galagalcheera. Abbaan mul'ataa ta'e ameen jennu. Gamanuma dhaabattee attaman godharee horiin dhabe malee jireenya dhabe malee saan dhabe malee jedhee Yesuus Kiristoos darbeera. Mul'ata duwwaa qabaadhaati. Warri lammaanii kan isin dhibu Luqaas iddoo horatan yoo dubbisanii qalawummaadhaaf bartuun tokko Yesuus Kiristoos nunan bartuu turan. Yesuus Kiristoos nunan galuuf karaa isaanii karaa immoo of qabatanii. Du'aa masaallee siidaadhaaf neetuu dandee ilaalla jennaan akka biyya kanaa dhaqan jechuudha. Semetari rumah aja tempat kata orang tadi dapat. Akka kana dandee du'aa masaa ilaalla jennee jennaan dubartoonni mana mana kan achi jiru nuun jedhanii. Asa dubartiin tokko gaarii akka tokko gaarii. Haal tokko gaarii dabroo godhu jechuudha. Hinnaamnee hin jiru jedhanii boolla keessa hin jiru na hidhufanii du'aa masaallee akka dandeetti jecha baannee achi jiru jedhanii. Hin rakkanne ka wajjin haasaa deemu Yesuus. Ameen. Guyyaa du'aa ka'uu ganda hima namni isaa jaabu waaqayyo keenya hafuuraaf. Nama du'aa keetti du'aa hima namni isaa jaabu waaqayyo keenya hafuuraaf. Maatti dhageenya Yesuus dura moo'ee keetti du'aa himu ihiir aduu qaadee isaan garuu isaanii qabamee ture. Guyyaa du'aa ka'uu gammachuu utuma jiran. Misiraachoo jedhame. Haleluuyaa. Guyyaa du'aa ka'uu misiraachoo utuma jiran. Ija isaanii qabamee ture Yesuus garuu waa tokko ija isaanii bane. Yeroo manni wangeela nutti himu garaan keenya gubataa ture nama tokko abidatti qabsiisan ishee danda'amu yookaan shaambaan malee. Shudurri garaan isaanii gubatee Yesuus irratti gaafatanii waa bira isaanii fadhiisu. Inni maaliifaa coolli gaadee tu Yesuus duukaa deemu. Utuu jirtu innaamu ibsaan keenya haleluuyaa. Utuu Yesuus jiru waan ta'u ilaale. Utuu Yesuus duukaa jiru waan taate. Markaba keessa bidiruu keessa galee Yesuus irra waa yaalanii qabanii sinni buu waa'ee keenya jechuun jalqabate Yesuus inni ba waa'ee keenya. Gaarri yoo galagale qilleensi yoo ka'e dhukkubi yoo dhufe rakkinni yoo dhufe Yesuus Kiristoos wajjin kan hagamaan taatu misiraachoo. Kanaaf yaadeen obboleessa koo dura koo sana jira bukkee koo sana jira haali koo sana jedhee gararraa koo Yesuustu jira. Ameen. Waa'ee saayinsii miti dubbiin amantii waa'ee amantii gara waaqayyoo laata. Environment church waa'ee makanaatti waa'ee amantiiti. Kan sitti ulfaatinu waa bara kooftaa waan sitti ulfaanneef maqaa gara warra beekan rakkoon qabu waan hiikuu dandeessanii rakkoon qabu waan ofii hin taane waan isin rakkise garuu gara Yesuus tokko. Inni waan si rakkise siif hiika. Kanaaf du'aa ka'e. Gooftaa du'ee jiru miti gooftaa du'aa ka'e waaqeffata. Amiin jedhu. Waaqayyo abbaa mul'ataa sanaa. Anamma abbaa horii, abbaa hojii, abbaa PhD, abbaa maal, abbaa profeesari maal osoo jiru waaqayyo abbaa mul'ataa sanaa. Biyya keenya namoonni buna kan qabne beektu yoo tokko buna biti bunuma bitu.
Wato kusuki bari suki mau. Warkas semua dia boleh gudisan. Kalau mulai kan kapan nikah? Saya kau ni luka bi, kusar kau ni luka bi. Apa mulai dah kalau wakai pun mana yang bisa je. Haleluya. Amin jenuh. Elsa kalau itu dia kalau mutar milih lagi tak. Wakai pun kerja jinak kita nak kaya ni wak. Nama kaya soroma. Ya kaya soroma. Haleluya. Wakai je nak kaya soroma. Hundu mata kaya karena kaya syiria baru tu dapat. Saya minjerai orang ini. Wakai pun kamu dah sudah. Munadam mutama Yesus Kristus doa kaya. Ya China gambarnya bateri pacina. Karena funduran terjema. Langsung ini melakukan seperti ini diwujud. Jual sendiri sunduna. Aslinya dulu cuma dia diwan fere darah. Wakai baru sadar sih. Ini sabasani itu bata. Sabasani itu wanggar itu. Anu marah untuk mau belajar. Yesus ini doa kaya satu muda tu. Ulfana gara kaya tamu. Jadinya kaya tamu muda. Bofta kita budus negara kita pernah. Saya bofta mana kaya kita. Sudah kita bofta kita. Nama sudah tu menunjuk jaga boleh kita dicoba lagi. Wama tu kau biar dena. Wama tu kau sudah tu bofta kau nak belajar. Yona asal kita nak asal orang. Yona kita berdong nak tahu orang. Chongar kasar ni negara garuda. Wakiyo doi ta, wakiyo doji ta. Bofta ni doa apa? Bofta ni doa apa? Haleluya. Bofta ni boleh kaya itu nak jual kasar ni orang mana bofta ni jual kasar ni bila kita nyamatan ni ni jalan aja. Doa serta jelah, kalau ji serta jelah, kalau gaya serta jelah, kalau juru serta jelah. Yona tu kan hamba tu juru yona mana kan juru selaco. Mulai juga pernah saya disandar kerana jika isa cuma isa pan, sini cuma nak cuma deh, ini sih benar mau invite, haleluya. Kalau Yesus dina kita cuma sini mau balik di sini. Yo binem tu esongges, Yesus yorim tu garu purabata. Hakam nurfam. Amar ada mak kasar tu, obat ini di wanan dia situ akad, wanan dia situ akad. Aku mana nak kau? Kajuan Israel. Yesus nak berusaha jadi sawat jual ini. Amin. Barumsat fojit jirenyat wakai yo boleh senang besok makan sahur balik. Anak tu boleh sih, wakai hindur famu, gading tahu, isa ege kasaru, isa ne gata, hin sodat. Jono ri nabe najra kisa nanya kisa nakashat nansi saja. Kan sami saya tu fin sabari, Yesus tu sabari. Amin. Amin je. Amin. Ini bukan. Amin. Abu Kato kes. Dari tahun nama gara-gara ini maka wae jauh kan. Yesus muda ni cara gara-gara ya ni jera. Amin. Sigar gara jodoh mata ni jera kami.